السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتوتا فجالتنتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله هن نغكوت نغيني كي هنجال الله هن كبجادا باك جرتن مرس نغو دعوتن كي فيديو وراكنا كيساتي حالا سورالي غرغرا دا بف مسرت مرغارتن كنان ستايلي غرغراتين اديت گوچو دندسن اسم برسيس اگا دعوتن كي يا بف مسرت مرغارتن كنان جچودا سورا بربادن حالا كنان ستايلي غرغراتين جچودا اديت گوچو دندسن جچودا مسرت مرغارتن جچودا ستايلي مسرت غايرتن كن هندان جچودا akka barbaadnetti suuraa barbaadne jechuudha edit gochuu dandeessanii hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chanaala keenya subscribe godhachuun dagatinadha yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik godhaadha achi booda all kajettoon irra kayyadhaadha viidiyoo keenya nan baay'ee dargee kan rafaa deemu laayik godhaadha barumsaan garaadhaa sin darbee YouTube chanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha egaa gabanumaan hangaa barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira hayyee daawwattootaan kiyya aappii suuraalee garagaraadhaa istaayilii babbareedaadhaan istaayilii garagaraatiin sekoondii tokko keessatti bifa viidiyootiin edit siniif gochuu danda'u san argachuudhaaf jechuudha Google Chrome keessatti yookiin browser internet keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha michujobs.com jettanii barreessitan jechuudha michujobs adda fageessitanii .com jettanii barreessitanii achi booda sarchii gootu achi booda haala kanaan isinii dhufa as jalatti jechuudha michujobs.com kan jedhamu irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fida yeroo haala kanaan asitti isin fida jechuudha asirratti jechuudha kan asirratti iconiin sarchiidhaan jirti jechuudha asirratti yeroo tokkoof kilikni gootu tempo jettanii barreessitan jechuudha haala kanaan tempo jettanii yeroo barreessitan sarchii goosiftu achi booda haala kanaan suuraa kana isin fida jechuudha suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda asirra gadi ni deemtu jechuudha gaduma deemtu jechuudha suutumaan gad deemtu gaduma deemtu ammallee jechuudha as jalatti kunoo daawunlood ka jettu ni jirti jechuudha aappiin kun ni bitama jechuudha kan kaffaltii isin hin gaafanne kan firii piroo isaadhaa yoo barbaadan jechuudha daawunloodii isaa jalaa kanarratti dhootanii buufachuu dandeessan jechuudha kan maallaqaan bitamu immoo yoo barbaadan pilaastoorii keessaa kan bu'u jechuudha daawunloodii isa irratti dhootanii buufachuu dandeessan jechuudha isin galee san filannoon keessan jechuudha kan kaffaltii qabu yoo barbaadan kan pilaastoorii keessaa buufadhaa jechuudha piroo isaadhaa immoo kan kaffaltii waan tokkollee isin hin gaafanne kan beessa gargaraa irraa bilisa ta'e jechuudha buufachuudhaaf daawunloodii isa jalaa kanarratti kilik gootan jechuudha isin galee filannoon keessanii kan barbaadan irratti kilik gootanii aappii buufatanii hayyee daawwattootaan kiyya aappii yeroo gad buufatan jechuudha yeroo irra galtan haala kanaan aagirii kana kilik gootanii achi booda hanga isiniif banamu obsaan eeggattu jechuudha achi booda koontinuu gootu ammallee koontinuu gootu ammallee haala kanaan isiniif hiduu mala jechuudha eksii olii sana dhoottu ammallee aalloo gootanii xeeyyam kanataniifi ammallee aalloo gootu hayyee daawwattootaan kiyya achi booda haala kanaan isiniif banama jechuudha asirra kee deemtanii jechuudha kana kee deemtanii istaayiloota asirratti argaa jirtan kana hunda jechuudha akka barbaadanitti edit gochuu dandeessan jechuudha kana keessaa kan jaalatan irratti dhoottan jechuudha kee deemtanii likkiin qabu jechuun baay'eetu jira bifa barbaadan istaayilii kana keessaa jaalatan tokko suuraa keessa walirratti hidhuu dandeessan jechuudha isin galee amma fakkeenyaaf kan suuraa kana waan irratti dha'e fakkeenyaaf kan suuraa kana irratti yoon kilik godhe jechuudha irratti kilik godha yoo jaalatan jechuudha achi booda haala kanaan isiniif banama yeroo haala kanaan isiniif baname wanti gochuu qabdan asirratti use ka jettu ni jirti irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan suuraalee bilbila keessan irraa qabdan suuraalee gargaraadhaa isiniif fide jechuudha suuraa irratti edit gochuu barbaadan irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii fakkeenyaa nama kanaa filadhu achi booda raayit sanaan kilik godha achi booda hanga inni seef isinii godhu qubsaan eeggattu jechuudha hayyee daawwattootaan kiyyaa kanoo akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha suuraa barbaanne istaayilii kanaan edit gochuu dandeenya jechuudha bifuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha haala kanaan bareechee dalagaa jira jechuudha asirratti kanoo isuma watermarkiin aappii kanaadhaan ni jira jechuudha eksii san dhootanii beessa gargaraa ilaaltanii viidiyoo qulqullina olaanaadhaan seefii godhachuu dandeessan jechuudha viidiyoo seefii godhachuudhaaf jechuudha asirratti export ka jettu jirti irratti kilik gootaniiti seefii godhatanii kanoo asirratti iconiin daawunloodii jirti jechuudha daawunlood ka jedhamu irratti kilik gootaniiti
viidiyoo san seefii godhatan jechuudha gara galarii bilbila keessanii jechuudha isin gala achi booda bifuma kunoo asirratti amma argaa jirtan kanaa jechuudha galarii keessan keessatti seefii isinii ta'a haala kanaan suuraa san salphumatti sekoondii tokko keessatti edit gootanii jirtan jechuudha bifa bareedaa kanaan jechuudha egaa daawwattoon kiyyaa isin gala yeetan abdii qabaa barnoonni har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer waliif godhaadha barumsa birootiin agartu deebinutti waan hordoftaniif galatooma. What?